Maallaqan kee ittiin hojjetee gaafa maallaqni deebi'u bu'aa argate sanarraa baankii faana adda qoodamtanii jechuudha. Konkolaataa sanii ofii isaatii bitee sii kenna. Tajaajila baankii dhalarraa bilisaa jechuun maal jechuudha? Dhaabbanni tokko keessattuu waan baankiiwwan tajaajila baankii dhalarraa bilisaa parsantii hamma sanaa isin qopheessine jira yeroo konkolaataa isin bitanii dhaabbileen gurgurtaa konkolaataa dhaabbileen manneen ijaaranii gurguran kan immoo riil isteetiin parsantii hamma saniitiif fiyyaa jalqaba yoo kaffaltanii parsantii 25 fi parsantii sanaa oli tajaajila liqaa baankii kan dhalarraa bilisaa isin qopheessine jira jechuun maal jechuudha? Maallaqa irraa baankicharraa maallaqa liqeeffattes hamma maallaqa liqeeffattes deebista moo waan biraa waan of biraa qabu qaba. Dhaabbileen akka sanaa kunniin yeroo beeksisa akkasii godhanii ciitii keessa isaa jiru himuu moo hin himan waan jiru waliin ilaalla. Ibraahim jedhama warroonni yeroo jalqabatu YouTube chaanaalii kan dhuftan sabsiraab gochuudhaan maatii keenya dabalama odeeffannoowwan liqaa baankii waliin ilaalla isa keessaa immoo baankii dhalarraa bilisaa liqaan isaan kennan kan akkamiiti. Dhalarraa bilisa jechuun ammoo iyyuu maali waan maal of biraa qaba waan jiru waliin ilaallaa jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti odeeffannoo kan fakkaatani. Kan isin biraan ga'uutaa isin ammoo YouTube chaanaalii kana sabsiraab godhaan afaan turaa isin jedha odeeffannoon kun isinitti toleera taanaan laayik godhaa yaadaa fi ergaa biraa kan qabda yoo jiraatu komentii jalatti na barreessaa. Akkuma viidiyoo darba irratti kaasee YouTube chaanaalii kana maqaa isaa jijjiirraa loogoo isaa jijjiirraa kana booda immoo kontentiiwwan kana dura isin biraan gahaa ture kanneen akka tajaajila baankii sharafa maallaqaa biyya keessa jirtan hojii akkamii hojjechuu qabdan namoonni biyya ormaa jirtan immoo gabayyaa yoo dhuftan akkamitti biizinasii jalqabuu danda'an walumaa galatti odeeffannoowwan biizinasii wal qabatan jiruuf jireenya keenya wal qabatan as YouTube chaanaalii kanarraa argatta waan ta'eef yeroo ta'e wayii subscribe gochuun keessan hin oolu waan ta'eef ammoo subscribe godhadhaati odeeffannoo kana fakkaatan kanneen bira guyyaa guyyaatti kan isin biraan goota yeroo dheeraaf isin jalaa badee jira amma mootii wanti waan isin eegalu guyyaa guyyaatti odeeffannoo biizinaasaa wal qabatan kamiyyuu asirraan argattanii waan barnoota diippilii gadi fageenyaan barnoota irraa fudhatame akkasuma odeeffannoo dhugaa yeroo kana gabaa irra jiru kan isin biraan gaatu isin jechuu barbaada. Akkuma jalqaba irraa isin kaasee tajaajila baankii dhalarraa bilisaa jechuun maal jechuudha? Baankota akkamiitu tajaajila akkasii kana kennanii tajaajila liqaa dhalarraa bilisaa kun ammoo tajaajila akkamiiti? Maal of keessatti qabata kan jedhu waliin ilaalla. Kana jechuun tajaajila baankii dhalarraa bilisaa jechuun haala shari'aa islaamaa hin daangessinitti yookaan ammoo haala shari'aa islaamaa hin miinetti karaa shari'aan islaamaa hajajuun maallaqa kan walirraa liqeeffatan yookaan waliin hojjetan jechuudha. Isa kana jechuun dhala kan hin nyaanne akkasumas immoo dhala kan hin fudhanne jechuudha. Kanaaf tajaajila baankii dhalarraa bilisaa kun tajaajiloota garaagaraa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf mudarabaa kan jedhamu jira, murhabaa kan jedhamu, ijaaraa kan jedhamu jira. Isaan kanneen tokko tokko waliin ilaalla. Baankii irraa maallaqa yeroo liqeeffannu yookaan immoo dhaabbanni wayii mana kan nu bitu yookaan immoo konkolaataa kan nuti gurguratu tajaajila baankii dhalarraa bilisaa nu qopheesse jechuun maal jechuudha kan jedhu waliin ilaalla. Isa kana keessaa immoo akkuma jalqaba isin kaase baankicha faana karaa shari'aa islaamaa hin daangessiniin ribaa kan of keessaa hin qabne tajaajila baankii waliin hojjechuu kan immoo dhaabbata sana waliin hojjechuu jechuudha. Inni kun ammoo dhalas hin nyaatu, dhalas hin kennu. Haa ta'uti ammoo dhaabbanni sun maallaqa kan nu liqeessu ta'e ammoo qarshii nuti fakkeenya miliyoona 5 baankii irraa liqeeffanne yoo ta'e yookaan dhaabbata wayiirra konkolaataan bitanne yoo ta'e konkolaataa sun miliyoona 5 yoo ta'e gaafa deebifnu miliyoona 5 qofa deebifna jechuu miti. Yeroo baay'ee beeksisa garaagaraa irratti yoo argitanii jiraatan dhaabbileen akka nama isinii kaasa konkolaataa gurguran yookaan immoo riil isteetii mana gurguran kunniin gadi fageenyaan tajaajila dhalarraa bilisaa isin qopheessine jedhan malee maaliif biraa qaba gaafa deebiftan maal akka deebiftu beeksisa irratti hin kaane tarii gaafa tajaajila kan fudhachuu isaan bira dhaqan gadi fageenya waan akkasii kana gaafa himuuf himuu dhabu isaanii sarraan beeku. Anammoo guyyaarraa maal jechuudha maaliif biraa qaba maaliif keessaa qaba kan jedhu waliin ilaalla. Baankiin yeroo kana baankiin dhalarraa bilisaa baay'eetu jira. Fakkiin baankii hijiraa akka baankii zamzam jiran isaan keessaa immoo baankiileen kuuwwanis fakkiin baankii daldala Itoophiyaa fudhatte CBE Nur kan jedhu of keessaa qaba tajaajila baankii dhalarraa bilisaati. Innis baankii hojii gamtaa Oromiyaa fudhatte Alhudaa kan jedhamu jira. Isaan kun tajaajila baankii dhalarraa bilisaati. Tajaajiloonni isaan kennan kan garaagaraa haa ta'u ammoo maanaan isaa yookaan immoo hiikni isaa tajaajila baankii dhalarraa bilisa kan dhala hin qabne dhalas kan hin kennine gaafa atis baankiitti maallaqa yoo fudhattu dhalas kan siif hin kaffale jechuudha. Haa ta'uti ammoo bu'aa kan qabu bu'aa baankicha argatu irraa kan waliin qoodamtan kisaaraas kan waliin qoodamtu jechuudha. Namoonni baankii maallaqa haatanii baankichi maallaqa kaatti isaan dalagee gaafa si deebisu bu'aa isaa faana si deebisa waan hojjete waan atarrafe irra siisis parsantii hamma ta'e waan si qoodu qaba. In kisaara kan immoo kisaaraa keessa seenesoo ta'e immoo atis kisaaraa isa faana fudhatta jechuudha. Isaan kan tokko yoo ilaalle fakkeenyaaf tajaajila namoonni baay'een itti fayyadamu murhabaa kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf tajaajila murhabaa kun baankichi konkolaataa sitti gurgura yoo ta'e yookaan ammoo dhaabbanni yookaan konkolaataa sitti gurguru yoo jiraate konkolaataa sanii ofii isaatii bitee sii kenna.
ati kan bitattu kan maallaqa ittiin bitattu kan sii kennu taane konkolaataan daldalaa faana iddoo konkolaataan bitamu ofii isaatii haasa'ee gatii isaa haasa'ee sii bita. Konkolaataan kun yeroo sanatti miliyoona 5 hin bitama yoo ta'e konkolaataan miliyoona 5 sii bite kana siif ati gaafa deebiftu kan immoo gatii konkolaataa kana gaafa deebiftu waggaa 5 booda haa ta'u waggaa 4 booda haa ta'u miliyoona 6 yookaan immoo miliyoona 7 yookaan immoo miliyoona 5 tuqaawwee hamma maallaqa ta'e wayii bu'aa isaa irratti qabatee maallaqni kun waggaa 5 keessatti hammam hojjechuu danda'a kan jedhu herreegee paarsantii ta'een gaafa gatii konkolaataa kanaa deebiftu gaafa maallaqa kana deebiftu miliyoona 5 kan inni sii bitu ta'e immoo gaafa deebiftu miliyoona 5 deebiftu. Yeroo baay'ee namni dhalarraa bilisa jechuun homaa maallaqaan fudhate san waan deebiftu akkasitti fudhata waan ta'eef waan kana gadi fageenya isin ibsuu barbaadeeti. Konkolaataa miliyoona 5 sii bite sana kan malee miliyoona 5 sii bite sana ati gaafa deebiftu waggaa 5 keessatti haa ta'u 4 keessatti haa ta'u ati gaafa deebiftu miliyoona 5,500 ta'uu danda'a, miliyoona 6 ta'uu danda'a, miliyoona 7 ta'uu danda'a. Sun akkaataa baankichaa ta'an akkaataa tajaajila itti fayyadamtee akkaataa hamma maallaqatii fudhatteeni kan ta'u jechuudha. Inni kun kan of keessaa qaba. Inni itti aanu immoo mudarabaa kan jedhamu tajaajila baankii dhalarraa bilisa mudarabaa kan jedhamu jira. Inni kun namoota maallaqa guddaa qaban maallaqa isaanii baankii kaa'ataniif maallaqa baankii kun ammoo baankicharraa maallaqa fudhattaa kan ammoo situ liqeeffata kun ammoo situ maallaqa baankii kaa'ata. Fakkeen akkuma tajaajila baankii dhalaa kan dhala qabu yoo fudhanne maallaqa yeroo liqeeffattu paarsantii hamma kaa'ameetiin gaafa waggaa 5 booda deebiftu ji'a ji'aan yookaan immoo ji'a 3 hamma kana dhala paarsantii hamma kana dhala jedhamee walirratti herreegamee kaffalta. Namoonni maallaqa baankii kaa'atanis hamma baankii maallaqni kee baankii turen paarsantii hammasii dhala qaba hammasii dhala jedhanii akkaataa isaanii walii galtee jiru. Inni kun samaa wal fakkaata garuu dhala miti bu'aadha. Bu'aa ofirraa qaba. Kan murahabaa jechuun cost plus profit gatii konkolaataan yookaan manni ittiin bitame ida'u bu'aati. Mudarabaa kan jedhamu kunis baankii maallaqa hin kaayattu yoo ta'e maallaqni kan kee sana baankichi namoota tajaajila murahabaa fayyadamu yookaan namoota baankii irraa maallaqa liqeeffatan yookaan konkolaataa fudhatan yookaan konkolaataa mana bitatan isaan kannaaniif hin kenna ittiin hojjeta baankichi. Maallaqan kee ittiin hojjetee gaafa maallaqni deebi'u bu'aa argate sanarraa baankii faana adda qoodamtanii jechuudha. Baankichi maallaqan kee ittiin hojjetee maallaqa ittiin hojjete kana bu'aa inni argate adda qoodamta paarsantiidha waan jedhamu qabuuf kenna maallaqni kan kee waggaa 5 keessatti miliyoona 6 bu'aa buusuu danda'a, miliyoona 5 bu'aa buusuu danda'a, miliyoona 7 bu'aa buusuu danda'a. Hamma bu'aa maallaqni kan kee hojjete sanaanii adda qoodamtanii jechuudha. Waan akkasii of keessa qaba. Inni kun ammoo baankichi kisaaraa keessa seene taana kisaaraa isaallee wal faana qoodamtan. Baankichi kisaaraa yoo ta'e kisaaraa keessa seene yoo ta'e atis hamma paarsantii maallaqan keetiin kisaaraas kan isarraa qoodamtu ta'a. Bu'aa isin argata yoo ta'e ammoo bu'aas isa faana kan qoodamtu ta'a jechuudha. Akka kana tajaajila baankii mudarabaa kan jedhamu tajaajila akka kana walumaa galatti tajaajila baankii dhalarraa bilisaa jechuun wantoota akkasii kanneen of keessaa qabatanii jechuu barbaadeeti. Inni biraa immoo tajaajila baankii ijaaraa kan jedhamutu jira. Inni kun meeshaalee kireessuu meeshaalee bitee isinitti kireessuu fakkeenyaaf suuqa ta'uu danda'a konkolaataa ta'uu danda'a konkolaataa qonnaa yeroo baay'ee fudhatanii jiraatan baankichi konkolaataa sana isinitti kennee waggaa ta'e booda deebitanii hamma waggaa kanaatiin ammoo kiraa isaanii kaffaltanii haa ta'u ammoo konkolaatichi suni yookaan immoo manichi suni bakka abbummaan kan baankichaa ta'a keetii miti. Ammoo ittiin dalagaa kiraa isaa jalaa kaffaltaa jechuudha. Kana fakkaata walumaa galatti tajaajila baankii dhalarraa bilisaa jechuun wantoota akkasii kanneen of keessaa qaba. Baankicharraa maallaqa yoo fudhatan baankichi konkolaataa sii bitata mana sii bita yoo ta'e akkasuma immoo dhaabbileen garaagaraa fakkeenya riil isteetii garaagaraa fudhatanii jiraatan kaffaltii jalqabanii kaffaltaa paarsantii 20 ta'uu 10 ta'uu 25 ta'uu kaffaltaa walakkaa irrattis kaffaltii hamma paarsantii 40 yeroo si hafu riil isteetiin baay'een isaanii akkasii tajaajila baankii dhalarraa bilisaa sii qopheessu kan dhalaa sii qopheessu kan dhalarraa bilisaa sii qopheessu baankichatu bakka sana sii cufa. Kana jechuun ati qarshii baankii irraa liqeeffate sana deebiste jechuu otoo hin taane bu'aa isaanii irratti dabalatanii bu'aa maallaqni sun islaa duutti hojjetame qarshii hamma kana galchuu danda'a kan bu'aa isaa irratti dabalame sii kennama jechuudha. Kana ta'uu isaa beekuu qabdanii maaliif baankichis hojiidha innis hojjettoota qaba kan kiraa manaa kaffalu jira tajaajiloota garaagaraatiif maallaqa baasa maallaqa kana immoo argachuu qaba ittiin hojjechuu qaba kana fakkaata. Maaliif hawaasa keessatti yookaan immoo namoota biratti baay'inaan kan beekamu dhalarraa bilisa jechuun homaa bu'aa wayiituun qabu qarshii fudhatte sana yookaan immoo qarshii konkolaataatti sii bitame sana yookaan immoo qarshii manni ittiin sii bitame sana waggaa 5 boodaa ta'u waggaa 4 boodaa ta'u gaafa baankiin deebisiin jedha sanatti qarshii fudhatte sana deebifta akka jedhu sitti amanaa namni waan ta'eef inni kun akka kanaa miti jechuun isin barbaada.
Kanaaf tajaajiloonni baankiin kennan kana kanneen baankota dhalarraa bilisaatti tajaajila kana qaba kan baankonni dhalaa waliin kan hojjetanis isaan keessa tajaajila dhalarraa bilisaan qaban kun jalqaba kaasee baankiin daldala fudhatanii CB Nuur kan jedhu qaba baankii kooperaatiif baankii yoo fudhatanii akkasumas mootummaa Awaash baankii hundi isaaniiyyuu tajaajila dhalarraa bilisaan qaban tajaajila dhalarraa bilisaa kana keessatti ammoo akka shariyaa islaamaa hin miinetti akka ribaa hin taane akka dhala hin taanetti garuu ammoo bu'aa akka qabuutitti akka shirkinna akka waa walii hojjechuuti wantichi akka walii hojjechuuti waliin hojjettanii kisaaraanis kan dhufoote walirraa waliin qoodamtan bu'aa argamus ammoo kan waliin qoodamtan jechuudha. Kanaaf tajaajila baankii dhalarraa bilisaa jechuun akka kana isiniin jechuu barbaada. Odeeffannoo kana hamma xumuraatti namoota galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Odeeffannoo kana irratti waan gaarii isinitti yookaan waan isiniin galle kan biraa yoo qabaattan komitii irratti barreessuu hin dagatina. Tajaajiloota kanaaf kan fakkaatu kun immoo odeeffannoowwan kana fakkaatan kan biraa yeroo tokko jalqaba isin kaasa asirratti kan isin maxxansu ta'a waan ta'eef gaafii yoo qabaattan barreessuu chaanaalii kana immoo sabskiraayib godhaa kan keessan waan ta'eef isin jechuu barbaada. Waan nuti wanti filatama keessatti jira viidiyoo biraatti namoonni